Waldaan Hakiimoota Itoophiyaa duula ogeeyyiin fayyaa gaggeessaa jiran ilaalchisuun ibsa baaseen ogeeyyiin fayyaa hidhaman akka gadhiifamanii hojii idilee isaaniitti deebi'an gaafateera. Waldichi ogeeyyiin hangamii duula kanaan walqabatee akka hidhaman kan hin ibsine yoo ta'u, gama kaaniin lagannaa hojii walqabatee hojjettoonni fayyaa 80tti dhiyaatan hidhamuu qindeessitoonni duula ogeeyyii fayyaa guyyoota muraasa dura BBC'f himanii turan. Waldaan Hakiimoota Itoophiyaa ibsa miidiyaa hawaasaa irratti dilbata kaleessaa maxxansi keessatti gaafii ogeeyyii mindaa xiqqaachuu faayidaan ogeeyyiin argachuu silaa qaban akka eegamuu fi bakki hojii akka mijatuuf kaasan sirriidha jechuun dubbateera. Pireezidaantiin duraanii Ameerikaa Joo Baayiden kansarii hamaadhaan qabamuun isaanii ibsameera. Waajjirri pireezidaantii duraanii Ameerikaa Joo Baayiden akka ibsetti Baayiden kansarii hamaa kan piroosteet kaansar yookiin kansarii cidhaanii jedhamuun qabamuu isaa ifoomseera. Kansariin kun yeroo gabaabaa keessatti qaama keessa babal'achuu akka danda'us ibsameera. Waajjirri isaanii akka beeksisetti kansarichi gara lafee qaamaa babal'achuu malu waan ta'eef to'annoo jabeessaa fi yaalii hatattamaa irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Joo Baayiden ji'a ammajjii darbe aangoo pireezidaantummaa gara Doonaald Tiraampitti kan dabarse yoo ta'u, jimaata darbe qorannoo irratti geggeeffameen dhibee kanaan qabamuun isaa mirkanaa'eera. Akka gabaasa dhaabbata qorannoo kansarii UK'tti BBC'tti kansariin piroosteet yeroo baay'ee gara qaama keessaa saffisaan faca'uu danda'a. Dhibeen kun sadarkaa cimaa irra gahuu fi lubbuu namaa irratti miidhaa olaanaa qaqqabsiisuu waan malu jecha ogeeyyiin fayyaa tarkaanfii hatattamaa fudhachuuf karoorfataniiru. Gareen fayyaa Baayiden haala isaa hordofaa jiraachuu fi odeeffannoo dabalataa yeroo biraa akka kennu ibsee jira. Odeeffannoo biraatti Raashiyaan haleellaa diroonii cimaa Yuukireen irratti galgala raawwachuun isii gabaafame. Haleellaan diroonii kun erga weerarri Raashiyaa jalqabee isa guddaa akka ta'e himameera. Tiraampii fi Puutiin wal arguuf yeroo karoorfatanitti Raashiyaan haleellicha hammeessitee Raashiyaan murtoo kanaaf maaltu akkasii kakaases gamanumaan ibsitee jirti.